Excuse me, what's your name? My name is Jessica. Ashama akkam jirtu osoo akka hiriyaa kiyyaa sanitti afaan Ingiliffaa sirriitti haasa'uu baradhee jettee hawwitee ni beekta. Akkasumallee guyyaa muraasa keessatti akkamitti afaan Ingiliffaa baratuu dandeessa? Namaa walitti haasa'uu fi namaa waliif galuuf akkasumallee suppermaarkeet adda addaa keessa yeroo dhatte jechuudha. Biyyoota hin beekne keessa namoota hin beekne keessa yeroo dhatte kan fayyadamtu afaan Ingiliffaatti international language waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka itti baratuu dandeessan isteepii baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Haaluma iskiriin irratti argitan kanaan waan ilma namaa barbaachisu hundaayyuu jechuudha. Aappii ajaa'ibaa kanaan wal isin barsiisa. Feetan daataa qabaadhaa feetan daataa qabaatuu baadhaa rakkoo tokko hin qabu. Offlaayinii ta'ee fi onlaayinii ta'ee rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalama. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale afaan Ingiliffaa guyyaa muraasa keessatti akkamitti baratuu dandeenya isteepii baay'ee salphaa ta'een aappii kana orjinaala isaa bakka nan buufadhaa isiniin jedhee buufadha eessa akka buufatan viidiyoo gara dhumarratti kan isinitti himuta obsaan viidiyoo haga dhumatti hordofa kanaafuu ani gadi buufadhee waan qabuuf jechuudha gadi buufatuun na hin barbaachisu jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu aappiin isa kana yeroo tokko keessa seeneen aappii yeroo jalqabaatiif haala kanaan isiniif bana Ingiliffa biyya kamii akka barachuu barbaadan jechuudha as keessaa ni filattu jechuudha ani maaf English default ka jedhu kanan filadhaa jechuudha isinilleen kanuma osoo filattanii baay'ee gaariidha jechuudha sababnis hunda galeessa waan ta'eef jechuudha kanaafuu isa kana yoo filattan baay'ee gaariidha jechuudha of duuba deebitu jechuudha yeroo isin of duuba deebitan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha amma asirratti gaa waa baay'eetu jira jechuudha hordoftoota kiyya mi amma fakkeenyuma tokkoon isin argisiisa hiriyoota keessa waliin yeroo waliif galuuf deemtan waan tokko nama lama taatanii yeroo haasa'uu barbaadan jechuudha amma asirratti waa lama qabxii lama qabatee nuuf dhufa jechuudha akkuma isin argitan kanaan offline fi online akka itti shaakaluu dandeessan kana jechuun gaa hordoftoota kiyya fakkeenyaaf yeroo daataa qabdan online yeroo jirtan jechuudha online barachuu ni dandeessan akkasumallee jechuudha daataa maleellee baratuu ni dandeessan jechuudha mana keessan teessanii bakka barbaadan teessanii jechuudha feetan networkii qabaatanii qabaatu baatanii rakkoo tokko hin qabu jechuudha kanaafuu akkamitti ka jedhullee mee ammuman isin argisiisaa jechuudha kanaafuu isuma tokkoffaa kanarratti cuqaaseen isin argisiisa mee amma namoota waliin haasa'uuf yookaan hiriyoota keenyan yeroo waliif galuu deemnu daandii irra yeroo deemnu akkasumallee bakka tokko yookaan iddoo bashannanaa tokko yeroo deemnu hiriyoota keenya waliin jecha fayyadamuu qabnu fakkeenyaaf isa tokkoffaa kanarratti ni cuqaasna jechuudha. Ani amma akka fakkeenyatti isuma tokkoffaa kanarratti cuqaasee isin argisiisa where are you from ka jedhu kanarratti yeroo tokko kiliikiin godha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa mata duree tokkitti tana jalatti jechuudha waa baay'eetu jira jechuudha haala isin argitan kanaan fakkeenyaaf namoota haaraan biyya namatti yeroo walitti dhufne yeroo dura akkam nagaa waan jedhamu wal gaafannaa san booda biyya kamirraa dhufte waan jedhamu itti aansinee gaafannaa jechuudha kanaafuu waan nu barbaachisu hundumaa as keessa nuuf kaa'ee jira jechuudha fakkeenyaaf amma asirratti barreeffamalleen ijaan laaltanii barreeffamni hello jedhu fakkeenyaaf afaan yoo dubbisuu dandeessan yookaan dubbatuu dandeessan barreeffamaan akkamitti barreeffama ka jedhullee asirra isiniif kaa'ee fakkeenyaaf ijaan ilaaltanii waan inni dubbatu san qayyabatuu ni dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya hello jedha asirratti haay jettiin walumaan mee sagalee itti bannee dhaggeeffanna sagaleellee dhaggeeffatuu ni dandeenya amma sagalee kana asiittiin bana sirriitti dhaggeeffadha. Hello. Hi. How are you? I'm good. How are you? Good. Do you speak English? A little. agartan gaa hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha wal faana haasayaa deeman jechuudha hiriyaa keessa walilleen isilleen haala kanaan haasa'uu dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya karaa salphaa ta'een jechuudha guyyaa shaakaltanii bakka isin dhibee barsiisaa isiniif ta'a jechuudha amma fakkeenyaaf kompiitara kuni akka barsiisatti fayyadamtanii irraa baratuu ni dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya yeroo biyya namaa dhattan namni kamiyyuu sagalee kamiin yookaan afaan kamiinuu jechuudha jechi hello jedhu kunii fi jechi haay jedhu kun jechuudha afaan kamuu keessatti ni fayyadamtanii jechuudha hordoftoota kiyya sababni jechuudha wanni kun afaan kamiyyuu hin filatu jechuudha hello jechi jedhu kuni nama afaan kamuu beeku jechuudha afaan addunyaa kana keessatti jechi hello jedhu nama hundaaf ni fayyada jechuudha so kanaafuu jechuudha haala kanaan yeroo biyya namaa dhattan namoota hin beekne tokkoon yeroo wal baruuf deemtan haala kanaan wal bartu jechuudha jechoota baay'eetu as keessa jira gaa kun hordoftoota kiyya haala kanaan dubbisuu ni dandeessanii jechuudha kana qofaa miti gaa hordoftoota kiyya kun hundi isaa jechuudha wanti isin as keessatti argitan kun hundi tokkoon isaa jechuudha
jechuudha jechoota gara dhibbaa fi wayitu mata duree tokko jala jira jechuudha waan ol harkistanii fixuu dandeessanii miti jechuudha hordoftoota kiyya amma asirratti hordoftoota kiyya do you speak English ka jedhu kanarratti yeroo isin cuqaastan jechuudha qabxii baay'eetu jala jira mee fakkeenyaaf yeroo tokko irratti cuqaasa sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya as jalatti gaawaa baay'eetu jira kun haala isin argitan kanaaf fakkeenyaaf jecha tokkicha yeroo 10 akka irra deebi'ee isiniif dubbisulle godhatu ni dandeessanii jechuudha yoo qayyabatu wallaaltan fakkeenyaaf kun amma asirratti maal nuun jedha jechuudha excuse me are you American jedhaan jechuudha amma fakkeenyaaf kuni biyya gaafataa jechuudha fakkeenyaaf barreeffama kana akka inni isiniif dubbisu yoo barbaadan bakka kana cuqaastanii dubbisiifattu jechuudha waan inni isiniif dubbise kana yoo qayyabatu dadhabdan jechuudha irra deddeebi'ee akka inni isin qayyabachiisuuf jechuudha maal gootanii ulee as deemtu kana yoo as dhumate jechuudha isuma kana addeebistu irra deebi'aa jechuudha fakkeenyaaf asirratti maal nuun jedha excuse me are you American jedhaan biyya gaafataa jechuudha dhiifama biyyi kee Ameerikaadhaa jedhanii jira jechuudha inni asirratti no jedhanii jechuudha agartee fakkeenyaaf amma biyya namni si gaafata haala kanaan deebita fakkeenyaaf jecha kana qayyabatu yoo barbaadan fakkeenyaaf asirratti ni cuqaastu yeroo tokkoo fi Excuse me, are you American? Excuse me, are you American? No. Excuse me, are you American? No. Excuse me. haala kanaan hordoftoota kiyya uf duuba deebisaa waan barbaadan akka isin qayyabattaniif isin godhaa jechuudha waan barbaadan haala kanaan fakkeenyaaf asirratti illee waa baay'eetu jira kun hordoftoota kiyya haala kanaan isinillee jechuudha waan isin barbaachisu hundaayyuu ingiliffa waan isin barbaachisu waan nama waliin haasa'uu barbaadan haala kanaan qayyabatu ni dandeessu jechuudha barreeffamaan jira sagaleen jira waan barbaadaniin jechuudha guyyaa guyyaan kophaa keessan teessanii shaakaluu ni dandeessanii jechuudha barsiisaa tokko isin hin barbaachisu jechuudha karaa isa sirrii ta'een jechuudha afaan ingiliffaa barachuuf jechuudha sodaa ofirraa dhiisuu qabdanii akkasumallee nan wallaalee yookaan nan caccabsee jettanii namaatu maal naan jedha namni waan jedhamu uf keessaa sammuu keessan keessaa yoo haqxanii daffartanii jechuudha waan san caccabsitanii shaakaltan guyyaa muraasa keessatti barattu jechuudha hordoftoota kiyya kanaafu afaan yoo shaakaltan malee yoo sodaa dhiiftan malee barachuun hin danda'amu jechuudha kanaafu shaakaluutu isinirraa eegama jechuudha shaakaluuf immoo sodaa namallee yoo qabaatan kophaa keessa shaakaluu ni dandeessan waan kana fakkeenyaaf offline illee shaakaluu ni dandeessan jechuudha offline gizeen isin jedhu otoo daataa hin fayyadamin jechuudha shaakaluu ni dandeessanii jechuudha waan isin barbaachisu fakkeenyaaf amma asirratti yeroo as deebine dhumarratti jechuudha hordoftoota kiyya yoo fakkeenyaaf daataa qabaatu baattan maal gootanii isa kanarra kaayyattu jechuudha amma fakkeenyaaf ani akka nama daataa hin qabnetti isin argisiisaa jira jechuudha kana hundaa fakkeenyaaf amma asitti offline ka jedhu kanarra yoo kaayyattan jechuudha daataa maletti fayyadamtu jechuudha online yoo baratuu barbaadanillee jechuudha ni dandeessu jechuudha kanaafu haala kana yeroo inni isinii dhufe suuta jettanii as harkiftu jechuudha online baratuuf viidiyoodhaan jechuudha ijaan ilaalaa namaatu isin barsiisaa jechuudha fakkeenyaaf yeroo isin asirratti cuqaastan jechuudha viidiyootu isiniif baa jechuudha kana jechuun gara YouTube isin geessa jechuudha amma naaf hin eeyyamamu waan ta'eef hordoftoota kiyyoon asirra cuqaasee isin argisiise naaf hin eeyyamamu jechuudha isinuman argisiisaa jechuudha maaliif seera YouTube cabsana waan ta'eef jechuudha naaf hin eeyyamamu jechuudha kanaafu isin asirratti as dhuftanii jechuudha online video ka jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha viidiyoo YouTube irratti hidhattanii waan barbaadan gosa barbaadan irratti cuqaastanii baratu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya waan ajaa'ibaati gaa aappii kana keessa kan jiru jechuudha hordoftoota kiyya waan addaatu keessa jira waa baay'ee jechuudha hordoftoota kiyya waan hagana hin jedhamneetu keessa jira isin hundumaafu jechuudha ani amma isaan kiyyallee natti dheeratee jira waan asirra jiru kana hundaa'u keessa deemati ani karaan isinitti argisiise daandiin isinitti argisiise isin immoo bal'ifattanii keessa deemtanii baratuun kan keessanii jechuudha hordoftoota kiyya asirratti illee yoo gabbuutan jechuudha wordisii adda addaa baratuu ni dandeessanii jechuudha fakkeenyaaf asirratti yeroo tokkoof yeroo isin kiliik gootan haala kanaan gara fuulduraa isin oofaa jechuudha jechoota gaggabaaboo jechuudha fakkeenyaaf waan afaan keessanitti isin hin ulfaanne jechuudha kan yeroo gabaabaa keessatti sammuu keessatti seef godhuu dandeessan haala kanaan argattu jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf isa kanarra yeroo nu cuqaasne waan adda addaatu jira jechuudha fakkeenyaaf dhiifamaa eessa deemtaa eessaa dhuftee waan akkana kana jechoota gaggabaaboo kana asiin baratuu ni dandeessanii jechuudha kanaafu isa tokkoffaa kanarratti yeroo isin cuqaastan sana booda haala kanaan isin dhufa jechoota gaggabaaboo waan isin barbaachisu waan guyyaa muraasa keessatti daqiiqaa muraasa keessatti sammuutti qabatuu dandeessan kootu deebii eessaa deemtee dhiifamaa waan akkana kana jechuudha si ana waan jedhamu kana hundaayyuu akkeessa jira akkeessaa qabattanii jechoota ingiliffaa keessatti hordoftoota kiyya ingiliffa baratuuf duratti jechuudha English pronoun waan jedhamutu jira jechuudha kanaafu jechuudha jechoota akkasiisan jechoota gaggabaaboo wal qabsiiftuu akkasumallee jechaa fi jecha waan walitti fiduutu jira jechuudha hordoftoota kiyya ingiliffa keessatti saniifu jechoota gaggabaaboo akkana kana isi ana
kootu waan akkasii san yoom waan jedhamu kana yoo barattan ingiliffa baratuun isin hin dhibu jechuudha. Maaliif jecha walitti hiitii jechuudha isiin tun isii ana yookaan isaan sun. Kanaafi kan kana fakkaatan kun hordoftoota kiyyaa jechaa fi jecha waan walitti hidhuuf jechuudha baay'ee isin gargaaraa jechuudha. Kanaafuu akka isaanii argattu jechuudha. Amma kun akkuma argitan hordoftoota kiyyaa asirratti actually again almost already ka jedhu kana hundaa'u tokkoon isaa yoo save goota sammuu keessan keessatti waa baay'ee isin gargaaraa jechuudha. Kanaafuu yoo dubbisiifatu barbaadanillee ishee tana cuqaastaniituma akka inni isiniif dubbisu gootanii jechuudha. Yoo irra deddeebiftanillee qayyabatu barbaadan mallattoo makaraafoonii kanarratti cuqaaftu jechuudha. Fakkeenyaaf amma actually ka jedhu isuma tokkoffaa kanarratti haa cuqaasu yeroo tokko haala kanaan dhufa irra deebiftu mallattoo makaraafoonii ni tuqtu ammallee isuma tuqtu haala kanaan irra deddeebifattanii jechuudha. Amma irra deddeebiftanii jechuudha hanga sammuu keessanitti seef isiniif ta'utti haala kanaan irra deddeebiftanii waan barbaadan as keessallee baratuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya kana fakkaata ka aappii akkaan namatti tolu haala kanaan jechuudha. Hordoftoota kiyya guyyaa muraasa keessatti ingiliffa baratuu ni dandeessanii jechuudha. Aappii kana orjinaala isaa eessaa arganna jettanii yaada'uun keessan nafu jechuudha. Salphumatti argattu jechuudha. Aappii kana argatuuf chaanaala keenya chaanaala Oromaan jala ni seentu jechuudha. Yeroo jala seentan jechuudha about ka jedhu dhaabbatee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya namoonni baay'een jechuudha aappiilee duraan an barsiise jechuudha kan amma komantii barreessuutu jira jechuudha. Warreen viidiyoo akkasii amma arge jechuudha. Duraan jechuudha YouTube'n ufuma isaatiin dhuma irratti about ka jedhu dhuma irratti nuuf kennaa jechuudha. Amma immoo isa sanillee ni kaasee jechuudha. Update eega godhe boodan jechuudha kaampaanii maatu jecha about jedhu san asii kaasee jechuudha. Kanaafuu eessaa argattan aappii kana profaayiluma kiyya jalatti jechuudha. Hordoftoota kiyya sirriitti hordofa. Qastiitu jira asirratti jechuudha. Oromaan ta jettu tana fuul duratti qastiitu jira. Bakka nan xiyyaan isin argisiisu kana. Qastii tanarratti cuqaastanii jechuudha. Hordoftoota kiyya kallatti mangara telegiraama keenyaa keessa isin oofaa jechuudha. Yookaan jala kanatti facebook.com ta jettu ni jirti jechuudha. Yeroo tokkoof yeroo isin asirratti cuqaastan haala kanaan jechuudha. Hordoftoota kiyya jala kanatti telegiraam jedha kun haaluma isin argitan kanaan. Telegiraam ta jettu tanarratti cuqaastanii kallatti man orjinaala isaa jechuudha. Telegiraama kiyyarra dhattanii aappii kana achirraa buufatu ni dandeessanii jechuudha. Linkii isaa achiran isiniif ka orjinaala isaa bakka biraatti yoo buuftan an keessa hin jiru jechuudha. Sababnis aappiileen kanaan wal fakkaatan baay'eetu jira jechuudha. Full educationii nuuf hin kennu jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaafuu haala kanaan buufatu ni dandeessu jechuudha. Aappii kana jechuudha hin dogongorina. Hordoftoota kiyya aappii buufatu namoota baay'eetu aappiin kennutti mul'atu waan jedhamu komantii jalatti naaf barreessitan. Profaayila chaanaala Oromaan jala seenaa mallattoo as jala jirtu Oromaan ta jettu tanarra cuqaasa. Kana booda haala kanaan isinii dhufa asirratti gadi buutanii telegiraam ta jettu tanarratti cuqaastanii telegiraama keenya irraa aappii buufatu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya baroomsa irraaf isinii qabadhee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalle kan akka isinitti toluu fi akka warraa baratanillee abdiin qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltan eega xumurtanii chaanaala Oromaan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamaa namoonni haaraa dhuftan akkasumallee viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo all notification irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like godhuu hin dagatinaa akkasumallee hiriyoota keessaniif share waliif gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo keenya irraa bakki isiniif hin galii yoo jiraate komantii jalatti naaf barreessa. Viidiyoon irraa qopheeffadhe asumarratti xumurama. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.